akkamitti akkasitti dubbachuu dandeesset? Deemee isa gaafadhu. Ani wanta na rifadhuuf amma deemuu qaba. Yoo barbaade harraakaatee boolla seenuu dandeessa. Waan ansi jala deemuuf hin qabu irra deebi'een sitti marrata. Anaan boolla seenu. Akka durii waan barbaade balleessitee iftee simboo dhiifama gaafadha jettee tartaanu baay'ee dogongortu. Simboo kana booddeen waan an dhiifama dhufee si gaafadhuuf hin qabu. Wanta ati filatte raawwachaa jira. Beekaa ati bar engadda akkasitti qoma baastee qabaa ganna dhiisaa jetta malee baay'ee daa'ima. Daa'imummaa yoo ta'e daa'imni beenyaa caalu hin jiru. Kanaaf akka kanatti itti taphatta. Maaliif akka kanatti na biratti bilbila akkasitti haasofta? Maal yoona seera koo qaba? Dhiifama naa godhi malee wanta akkasii anaaf tuffiidha. Tuffii? Eeyyiin tuffiidha. Waan akkasiin jaalladhu. Tole garuu ani tuffii keellee miti. Haa ta'u garuu maaliif turte? Hojii qabadheen ture. Ammas garuu xumurii miti kanan dhufe kabaja keef jecha malee. Galatu. Hai rakkoon qabu. Turtiin kee baay'ee na addisiisee ture. Waan haftee illee natti fakkaate. Ana mala akkasiin qabu. Amala akkamii? Nama beellamee hafu waan hin dandeenyes immoo tole jechuudha. Akkas taanaan ati nama faana waliin jiraachuu hin dandeessu jechaadha. Maaliif?
namni akka kiisi kabajuu jiraare namni na kabajee dhiisee anaaf dantaa tokko illee hin qabu. Waan nama daalu qofa kana raawwadhee darbu. gaaffii tokko si gaafadhu. Ni dandeessa. amala kee keessa akka wanti jibbitu maalidha? Amala hagas badhaadha jedhamullee hin qabu garuu waa tokko nan jibba. maal? Waan an barbaade yoon dhabe baay'ee nuuf jibba. Olillee buluu hin danda'u. barbaaddee dhabdee beektaa jechuudha. Kana jechuu hin danda'u. akkas taanaan miirri namaa si dhukkubsa jechuudha. Namaaf gadduu waanuma jiru mitiire. Tolee haa ta'u. Garuu maaliif na barbaadde akkatti? Garuu maaliif sitti fakkaata? Tilmaamuu hin danda'u. Garuu dursa gaaffii tokko si gaafadhu. Tole gaafadhu. Daandii gubbaa baay'ee si rakkisaa ture miti. Eeyyeen garuu ana waa tokko natti fakkaachaa hin turre. Natti gadditee hin beektu. Ati sababii nan beekneef waa yaadde qofa raawwachaa turte. Garuu ani immoo nama hin beeknetti naaru. Dhiifama. Homaa rakkoo hin qabu. Siifan. An callisee si rakkisaa hin turre. Waan si rakkisu sababa waan qabuufi. Yoon hubattee na hubadhu. Baay'ee si jaalladha. Beekaa qosaa jirta miti? Miti. Kun qosaa miti. Baay'een si jaalladha sin jedhe. Beekaa. Ani iddoon kana dhufuun kiyya akka akkasitti yaaddu godheera natti fakkaata. Akkas taanaan balleessaan kootiidha nan fudhadha. Si kabajee asitti argamuun kiyya akka akkasitti yaaddu waan si godhe waan natti fakkaateef. Tasuma akkas miti siifan. Akkas ta'es ta'uu baates ammaati waan jettee darbiteetta. Kun hundummoo salphina kooti. Guyyaa baay'ee si hubachiisuuf yaaliin ture. Ati garuu tasuma nu hubachiisuuf yaalle. Dogongorri uumamee hunduu balleessaa koorraati. Kana booda garuu ati narraa fagaachuu yaadu qabda. Maal taatee siifan? Sababa malee akkamitti sirraan fagaadha? Sababa narraa fagaachuuf yaadda taanaan keessa keetti xiqqii. Ani immoo tasuma nama waliin xiqqii galuun barbaadu. Wanti ani yaadeef wanti ati yaaddee dubbachaa jirtu tasuma walitti dhufu. Kana booda ani fatilliin wal wallaaluu qabna. Siifan. Ammallee taanaanaaf ati waliin beekna. Sababa nan beekniif akkasitti dubbachaa jirta. Qoy kanarra akkamitti akkan si baruu barbaadda? Ati na jaallatta na barbaadda. Ani immoo sin jaalladhu. Kanarra akkamitti akkan si beekuu barbaadda? Siifan. Wanta sin dubbachaa jirtu hundayyuu nan beeka. Beekaa waliin dhufee bakka kanan ture. Beekaan baay'ee si jaallata. Maaliif akkasitti yaaduu dandeesse? Akka na jaallatu nan beeka garuu ani san jaalladhu. Ani dirqamaan jaalladhu siin jechaan jiru ammas. Garuu innis dhiiradhaan akka kanatti san tuffate. Ani tuffii namaan qabu. Wanta hin qabneen immoo na waami. Dhugaa qabaachuu dandeessan. Garuu akka kanatti boquu isa cabsitee biraa deemuun gadi dogongora guddaadha. As dhaabattee boquu cabsuuf yaalurra deemtee boquusaa ol qabuu ni dandeessa. Siifan namni kuni har'a baay'ee si jaallatan. Waan har'a gochaa jirtu kanatti guyyaa tokko gaabuu dandeessan. Har'a of tuulummaa kee fi abshaalummaa kee ta'uu danda'a wanti tarra raawwachaa jirtu. Garuu guyyaa tokko dhugaadha si gaabbisiisan. Kanammoo hin shakkoon. Siifan akka dubartoota kaawwanii isiniif hin taatu jedhee dubbachuuf qaanii tokko hin qabu. Kanaafuu iddoo nama biraa beektutti ana hin madaalin.
Beenya kana booddee akkuma beektu barnoonni ni eegala. Guyyaatti yeroo lama sadii wal arguun hin jiru. Maal rakkoo qabaree yoo barnoota eegale? Kan duraarra barii amma wal arguudhaaf carraa guddaa qabna. Ati nageenya jechuudha. Kanaaf akka isaa sooftan. Maal inni nageenya kan biraa maaltu hima? Ministeerri barnootaa seera haaraa baasee jira. Ministeerri barnootaa simboo fi beenyaan akka wal nagarreef moo maali? Beenyaan qosaan jiru. Moo simboon irratti nama biraa jaallatte? Ati qosuu dandeessa garuu bilbila qabatanii mana barumsaa deemu. Akkasumas sa'aatii barnootaan alatti argamu. Mana barnootaa irraa ni adabsisa. Akkas jechuun barii an kana booda naannoo mana barnootaa dhufee argachuu hin danda'u jechuudha. Eeyyee inni kana booda tasumaan fayyadamnedha. Akkas taanaan barii Biraanuu Naggaa barattootaaf abbaa fi haadha isaanii caalmaa yaadaa fi hiraa jechuudha. Ijoollee shamaraadhaaf jechuudha. Abboommiin akka gaariitti ta'a. Ati qosi garuu dhugumaan seera kun hojiirra oole taanaan barataan barnoota isaa qofa hordofu. Akka durii bakka irra baatanii nu adamsuun hin hafe jechuudha kana booddee. Eeyyee kana booddee mana jireenyaa kara mana barumsaa. Mana barumsaa kara mana jireenyaa qofa. Mana barumsaadhaa gara beenyaa kan jedhu sitti dabala. Gara mana galees akka durii xiqqoo nu dhufatu. Maaliif? Dubbisuun qaba. Tola rakkoon qabu. Akkuma ati jettee. Beenyaa waan tokko sitti himu isa callistee sababa barbaaddee anatti hartu kan dhiistu taanaan har'aan kaasee ija kun argitu. Simboo. Ministeerri barnootaa seera kam hordofaa? Anaaf ati wal arguu wanta adda kutuun jiru. Garuu sababa kan barbaadaa yeroo suma mataa keedha. Allafaa kee waa haasaan jiru. Wal hin arginu, wal argina, waan hundoo kan haasaa jiru suma. Sitti toleennaan waan hunda nan fudhadhaan rakkoon qabu. Beenyaa kanaafuu na argite sana arguu baattes dantaa kee miti jechuudha. Simboo. Ana arguu yoo hin barbaanne humnaan si argee miira hin qabne si keessa kaa'uudhaaf carraaqu maal lafa fayyada? Akka ati jetteen ta'an kana booddee. Akka barbaaddee ta'ee dhimmi keenya hin ilaallatu jechuu keeti moo? Waa tokko sitti himu. Kana booddee dhimmi anaaf ati wal arguu sababa biraa ta'ee mul'ata taanaan yoo barbaadde har'aa kaatee boolla seenuu dandeessa. Waan ansi jala deemuuf hin qabu irra deebi'een sitti marraga. Anaan boolla seenu. Akka durii waan barbaadde balleessitee dhuftee simboo dhiifama gaafadha jettee taanaan baay'ee dogongorte. Simboo kana booddeen waan an dhiifama dhufee si gaafadhuuf hin qabu. Wanta ati filattee raawwachaa jira. Sii galuu qaba. Beenyaan maaliin filadde? Maalan filadhee naan hin jedhin. Narraa fagaachuu filachaa jirta. Kanarra maal filattaa? Dhugumaan simboon garaa jabaattaa narraa fagaatti jettee yaaddamu? Sirraa fagaachuu nan danda'a. Ni dandeessa maaliif hin dandeessu? Kana caalaa hagam narraa fagaattaa? Narraa fagaattee jirta barammas. Akka duraadhaan hafati. Miti. Ani kan jedhee sa'aatii barnootatti wal arguu hin dandeenyu hin jedhe maaf na hubattu? Wal agarra maaf wal arguu hin dandeenyu? Akka nuyi wal agarre maaltu nu dha? Beenyaa naguma miti har'a? Nagaa koodhaan. Anatu marate jechuudha. Simboo waa tokko sitti himu. Narraa fagaachuu barbaadda taanaan narraa fagaadhu. Humnaan qabeenya jaalladhuu siin hin jedhu. Kana beekuu qabda. Jaalatteeraan jaalattu dirqama keenya jaalattu. Beenyaa koo ani barbaayeen si jaalladha. Tolee dhiifama. Waan goote erga goote booddee akkamitti dhiifama naan jettati? Beenyaa koo ani sin gaddisiisu. An sin gaddisiisu? Osoo na gaddisiisu baateen si dubbisuuf haga kan si duuba fiigaa ture.
Yeroo addeetuuti. Na jaalattamoo nan jaalattu. Maal jechuudha? Na jaalattamoo nan jaalattu siin jechaa jira. Siin jaaladhu. Na jaalatta. Dirqamoo? Akkas taanaan maaf yeroo koo guddaare? Ani yeroo kee gubaa jira jedhee yaadu. Sammuu kee hojjetu. Akkas taanaan maaliif natti dhiyaattire? Hojiin qabdu yaati. Beekaa garuu guyyaa tokko ni gaabbita. Homaa wanti na gaabbeessu hin jiru. Dhiyaatanii dhabuun maal akka fakkaatu miira akkamii akka qabu gaafa barte ni gaabbita. Miiraan yoomiyyuu arguu waan hin dandeenye sanaan afaan nan gogsin. Yoo dandeessee gara hojii kee deemu. Eessayyuu hin deemu. Annan deemu. Dhaabbachaa ooluu dandeessa si galee. Dhugumaa garaa jabaattee na dhistee deemtaa? Yoo barbaadde boolla seeni. Wanti na galchuu waan takka hin jiru si galee. Beekaa maaloo nan arrabsiin na fudhu deemu. Isa si fudhee deemu. Si dhukkuba yaati. Bakkuma ofii kee deemtu na fudhu deemu. Si bakka ani deemu bakka ijoollee harka qabatanii itti deeman miti. Bakka kabaja qabu si galee. Ammaan sirraa dhisa beekaa osoo si faana deeme. Ati xiqquma shayyuun gaanoftu gaafa karaarra dhaabbattee dhiira kadhatu. Maal taateeti? Beekaa kadhaa miti barkuun jaalala malee. Jaalala jaamaa akkasii bakka barteetti geeffadhu si galee. Si biratti an baree miti beekaa maaliif akkas naan jetta? Ana biratti waan baruu dandeessu seenaa duudhaa hawaasaa keenya malee waan akkasii miti si galee. Haga yoomii akkana fakkeessita garuu? Si yoo hojii qabatte gara hojii kee deemu. Ani garuu kana caaloo yeroo koo gubuun barbaadu. Beeka. Har'a waa tokko sitti himuu barbaada. Maaltu? Waa tokko sitti himaa yoo na hubatte qofan. Ati ammas filosoofii kee jalqabuu fi dhaabbeetta jedhee gammadeen ture. Akkas osoo hin taane anaafat hiriyyaadhanii beektaa garuu har'a hiriyyummaa keenya duraanii sana dhaga'u. Akka nama kanaan dura waliin beekneetti walitti dhufne akka nama haasaaruutti fudhadhu. Maal jechuudha? Gaafa sanaa jireenya keetiif addunyaa haraa arguu dandeessa. Naamani wanta siin jechaa jiru. Maaliif? Sababni isaa kan durii caalmaa argisiifaniin jaallattee hiikaan jaalalaa waan siif galee natti fakkaata. Garuu jaalalli akka atiitii qoftu si godhamti? Yeroo baay'ee hinaaffaan daangaa darbee jaalala keessatti xeeqii ta'uu danda'a. Inni kun immoo nama jaallatte sanarratti dhiibbaa akka geessisu gochuu danda'a. Fakkeenyaaf maal yaaduu hin danda'a? Gaafa shamara tokko jaallattu ittiin xiiqoftee jaallatte taanaan yeroo baay'ee nama si rakkise faana taate taanaan ishee jaallattee osoo hin taane sababa isheen si rakkifteef xiiqi isheetiif ishee argachuuf deemuu dandeessa. Hariirooti siifan faana qabdullee akkasumatti fakkaachaa jira. Inni kun immoo siif gaarii miti jedhee yaada. Garuu gaaffii tokko si gaafadhu. Na gaafadhu. Jaalattee dhabdee beektaa yookiin jibbitee beektaa? Akkasuma waan anaasoo sitti fakkaates. Kanaaf simboon jaalalii kee ishee lammaffaati jechuudha. Beeka har'as waan sitti himu dhimma kan kee osoo hin xumuriin dhimma namaa keessa galuudhaaf hin fiigu. Tole. Garuu har'a baay'ee dogongoree jechuudha. Lakki ati dogongora tokko iyyuu hin qabdu. Kana booda ishee argachuun natti jira. Ishee argachuu dhiisuun akkuma ati itti amansiisteedha. Garuu amma kan yaadeemu haasaa kana booddee yoo haasofnu. Beekaa waan si dibu siin bilbila jechaan deemaa ture. Maal naguma miti simba? Naguma garuu waan ati gochaa jirtu xiqqoo waan natti hin tolleef. Maal immoo sin jedhan namni waan gaariidhaan maqaa kun kaasan maaltu ta'e? Beekaa namni yoo ati waan gaarii hojjette gaarummaa keessanii maqaa kee faarsa bara.
Tole maaltu ta'e? Maal dhageesse? Wanti hin dhageenye jiru garuu waan taane akka gochaa jirtu bareen jira. Heeyic. Simboo immoo keessa oolta. Yoo dubbattee dubbadhu. Beeka maaliif akkas goota garuu waan siin taane faana maaliif yeroo kee gubda? Yoo haasuuf taasise toobaan nan deema bara. Roobeeraa maaliif doorsita karaa gubbaa dhaabatte? Roobeeraan mushummaa keessa naa'u. Beeka ani qoosarra hin jiru. Ani illee qoosarra hin jiru. Nan sobee moo? Beeka waan hin beekne osoo callistee haasa'uu baattee bareeda jedhee yaada. Si beenyaan na seetee moo? Ani sirriittaan beeka si galee akka isa faana jirtu. Na guyyoomsuuf yaalii. Tole kan isaas hin galchu. Garuu isa karaa gubbaarra dhaabattee haasaan taane itti haasoftu san dhiisuu qabda. Kismoo baatee abukaatoo isaa taatee giftee ko. Beeka osoo of sirreessitee bareeda jedhee yaada. Akka kanatti nama waliin jiraachuu hin dandeessu. Kismoo baatee abukaatoo isaa taatee giftee ko. Beeka osoo of sirreessitee bareeda jedhee yaada. Akka kanatti nama waliin jiraachuu hin dandeessu. Isa sii miti kan natti himu. Garuu Roobeeraan siif maali garuu? Jaalalli kiyyaa isaa haaraa akkas dhaga'uu barbaadde miti. Waan garaan yaaduu arrabni dubbataa jedhama. Beeka Roobeeraan nama ormaa gootee hin yaadin. Barinnis akkuma keessanii asitti dhalatee guddate. Ni nama asitti dhalatee guddate hin beeknu seetee moo isimu? Beeka ati bar engadda akkasitti qoma baastee qabaa gannan isa jetta malee baay'ee daa'ima. Daa'imummaa yoo ta'e daa'imni beenyaa caalu hin jiru. Kanaaf akka kanatti itti taphatta. Beeka har'a kaastee akka barbaaddetti dubbachuu dandeessa. Garuu Roobeeraa hin tuqin. Wanni jalaan tuqamnee tuqnaan bakka sagaliitti isa baasa. Bakka sagalii qofa miti. Bakka dhibbatti. Qo'i isin maarratti wal dhabdan? Siifan. Siifan kam? Siifan meeqatu jiras? Siifan ishee beenyaa kiyyaa sana moo? Maal jechaa jirta? Beenyaan siifan beekamu? Maal jechuudha beeka? Akkamitti akkasitti dubbachuu dandeessite? Deemimma isa gaafadhu. Ani wanta na ariifadhuuf amma deemuu qabu.